Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Obboleessa kiyyaa obboleettitiyya. Ati yeroo hedduu of dhaggeeffattamoo nama dhaggeeffatta. Waan akkam namarraa dhagahuu feeta. Ofiyoo waan akkam ofitti himta. Deebisaa isaa kooment irratti barreessi. Waa malee mitigaa kanin gaafilee kana kaasuuf viidiyoo arraa kanaatu waa'ee of dhaggeeffachuurraa dubbachuuf deema. Hanga dhumatti yoo arraan tana dhaggeeffatte arrabooda ofuma dhaggeeffattaahu kanneen haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa. Akka wanni haaraan na biraa kaate daftee isin bira geessuuf immoo mallattoo notificationaa san ibsuu hin dagatinaa. Gara yaada arraan tana kaaneefatti seenuu keenyan dura like tuquudhaan haa jalqabnu. Yeroo hedduu gorsa namootaa ni dhageenya. Akkasuma yeroo hedduu gorsa namootaa keessattuu gaafa umriidhaan xiqqoo ijoollee taane waan namni siin jedhu dhagayi gorsi jedhu nama hedduurraa isiif kennama. Kuni gorsa hedduu gaariidha. Garuu yeroo hedduu waan onneen ta'e jettus dhagayi nama siin jedhu hin agartu. Namni garii waan namni biraa jedhuun qofaan deema. Gariin ammoo tan isaa malee waan namni jedhuun kanarraa gurri isaa cufaadha. Duuba kana keessaa kamtu sirriidha. Ati yoo kan viidiyoo kana daawwachaa jirtu kam keessatti ramadamta? Mee dura seenaa fi gorsa nama umriin isaa deemtee tokko dhaggeeffannee keessatti haa of laallu. Namni umriin isaa guddaa tokko du'a qarqara gahee siree hospitaalarra osoo ciisaa jiru doktora isa wallaanaa tureef dhaamsa akkana jedhu dhaameef. Yaa doktor hin rakkatiniiti ofirraa dhiisi ani akkan du'uuf deemuun hin beeka. Mana haakimaa kana dhufuu hin barbaanne ture. Garuu namootatu dirqamaan na fide. Ati garuu anaaf jettee hin rakkatin. Mee rifeensa kiyya kana laali narraa dhumee jira bar. Ani hedduu dulloomeetiin jira. Ati garuu dargaggeessa kana umriin tee ganaadha. Jireenya kiyyarraa waa hedduu takkan baradhe. Yoon si rakkisuu baadhe osoo hin duune dura waan tokko siif himuume. Ani gaafa umriin tiyya waggaa 4 addunyaan tun guutuun akka waa'ee kiyyaa taatetti yaadaa ture. Gaafa umriin tiyya 14 addunyaa tana guutuu bituuf yaadaa ture. Namoota hanga har'aa lafa tanarra jiraatan hundarraa nama jabaa fi barbaachisaa ta'e tokko ta'uudhaan barbaada ture. Umrii tiyya waggaa 21tti ammoo abbaa qabeenyaa guddaa tokko ta'uudhaan barbaada ture. Umrii tiyya waggaa 25tti jaalallee argachuun barbaada ture. Umrii waggaa 40tti immoo nama ilma namaatiif hedduu barbaachisaa fi nama jabaa tokko ta'uun barbaada ture. Garuu ammaan tana asumatti du'uudhaan barbaada. Agartee yeroo hedduutti waan hedduudhaan barbaadee ture. Waan hunda caalaa garuu gammachuu argachuun barbaade. Gammachuu argachuuf immoo namoota biraa dhaggeeffachuun gaariidha jeetii yaade. Gaafa yuunivarsiitii seenuuf yaade zooloojii barachuun barbaada ture. Garuu namni hundi kan natti himu akka mahandisa ta'uu fi injiinaringii barachuu qabu natti himaa turan. Anis waan isaan naan jaan kana dhagaheetiin fudhadhe. Nama kafaltii barumsaan irraa kafalu hin qabu ture. Ofumaa dalagee ofumaa ifirraa kafaluu waan hin qabuuf hojjechaa barachuu ittiin fufe. Garuu barumsa kiyyaa waggaa 3ffaa itti fufuu hin dandeenye kufeetiin barumsa addaan mure. Gaafan ani kufee as garagalu namoonni duraan injiinaringii baradhu naan jechaa turan sun ati bar duraanuu zooloojii barachuu qabda ture naan jechuu jalqaban. Gaafa umriin tiyya 28 guutu namni hundi jaartii fuudhi jaanii na gorsuu turan. Haadha manaa akka na barbaachiftu namni na beeku hundi natti hima. Anis gorsa isaanii dhageetiin itti seene haadha manaan hin fuudhe. Fuudhee waggaa 6 erga waliin turre booda jaartii tiyya namicha ollaa kiyyaatiin waliin ishii ciiftu arge. Maaliif akkas goote jee gaafannaan lafaa kaatee kabalaan na dhooyte. Akka malee aareetiin osoo hin dubbatin manarraa ba'ee ifirraa deeme. Guyyaa lammaffaa gaafa manatti deebi'u. Ijoollee tiyyas fuutee jaartiin tiyya sun manarraa baddee jirti. Akkasittiin ishii fi ilmaan kiyyas dhabee siree tanarratti kophaa tiyya du'aa jira. Umriin tiyya waggaa 40 gaafa geessu kontiraata hojii guddaa tokkon argadde. Maallaqa guddaadha sanaaf kafalan. Sababa sanii maqaan kiyya miidiyaa hundaan mata duree oduu ta'ee ture. Guyyaa itti aanu firoota fi hiriyoonni kiyya hundi wal guurrataniiti manatti naaf dhufan. Hundi isaanii rakkoo hamtuu keessa akka jiran natti himan. Torbaan tokkotti akka naaf deebisan itti himeetiin isaan hundaafuu maallaqa isaan barbaachisu liqeesseef. Yeroo itti waliigalletti waan isaan maallaqa naaf hin deebisiniif hojii kontiraataa san hojjedhee xumuruu hin dandeenye. Sababa saniitiin hidhamee waggaa 6 guutuu mana hidhaattiin dabarse. Gaafan hidhaa tiyya xumuree mana hidharraa ba'u jaran liqii liqeessafsan tokko isaanii hin agarre. Namuu dhimma isaa jala bakka adda addaa jira. Hubadhu yeroo dila kana hunda dogoggorriin ani hojjedhe tokkuma qofa ture. Innis ganaa ammaan tana ifa naaf ta'e. Siifini maatii sirritti na dhagaye yaa doktora.
mataa kiyya dhaggeeffachuuf hayyamamaa hin turre. Ani mataa kiyyarraa dantaa dhabeetiin namoota biraa dhaggeeffachaa ture. Amma garuu dhumarratti kan ana waliin jiru anuma mataa kiyya qofa. Garuu namoota biraa dhaggeeffachuun hedduu gaariidha. Gorsa namoota biratti fayyadamuun ogummaa guddaa fi abshaalummaadha. Garuu yaada ofirraa dantaa dhabanii kan namoota qofaan soso'uun balaa guddaadha qaba. Waan onneen teessiin jettu jalaa diddee kan nama biraa qofaan hoogganamuun gatii guddaadha si kafalchiisa. Arruma galgala yeroo gara mana keetii deebitu bishaan burcuqqoo takkatti qicadhu, yoo dandeesse ija kee cufadhu, yoo barbaaddes banadhu, san booda mataa keetii waliin mari'adhu. Yeroo kararra kophaa kee tarkaanfattu ofitti haasayi, ofis dhaggeeffadhu. Inni tokkichi muudee si buusuu danda'u rabbii tokkicha si uume qofa. Erga rabbiitii ammoo of dhaggeeffachuu hin dagatin. Ammatti wanni ani siif himu kun akka hiikaa siif hin qabne nin beeka. Fuuldura garuu itti dhufuuf teessa. Yeruma hundaa'uu of dhaggeeffachuu baradhuuti. Aadaa godhadhuu jaa manguddoon siree mana haakimarra ciisu kun. Egaa obboleeyyan kiyya seenaa fi gorsa nama guddaa kanarraa maal baranna? Mudannoo fi muuxannoon namni kun nuuf qoode kun maal nu hubachiisa? Gorsa namaa dhagayi. Ofitti simii ofis dhaggeeffadhu. Wal madaalsisiitii gara hojiitti hiiki. Kan arraa kanumaan xumurra. Viidiyoo biraa dhimma akkamirrattii fi maal irratti osoo dalagee isinitti tola? Koominti irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayikii godhuu hin dagatina. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa nanga walitti deebinutti nagayetti naaf tura. Isinin jaaladha.